የድንግል ልጅ jechuun obboleettii Yesuus jechuudha. Sahiidha maqaa bareedduu qabattee deemte. Yesuus የድንግል ልጅ ነው። ድንግል ልጅ ነች። የድንግል ልጅ jechuun የኢየሱስ ልጅ jechuudha. maal jettee? Akkami lubbuu nagaadha. maal jechaa jirta? Redeebii. Akkam fayyaa jirta nagaami? Obboleettii eenyu mee redeebii? Akkami nagaa jirtaa siin jedhe. Borko nana kakeeti amma amantii ortodoksii arrabsa warri kee ortodoksii afaan banta. Saree way saroota way tortortuu way dhiiraa feettee amantii kee jijjiirtu. Manta talatti dingilli jettee arrabaan gara gahu kana a'uudhu billahi minash shaitanir rajiim. Amma fakkeenyaani intala baluu toonan jedhe obboleeyyan ka fakkeenya dingilli jette. Yesuusim የድንግል ልጅ ነው ገብተሻል አኒ እንተላ ማርያም አክሊሽን በረፈተ አከስቲ ዋማኒፍ በርሱመ ኤካ የድንግል ልጅ jechuun በይ እንተላ ማርያም jechuun ኢየሱስስ ilmu ማርያም ትጀርኩ ወለማ ወሊፍ ማለ ቦላዋን ሲገለ ኑለን ኢየሱስ ቦሌሳ ኸና አርገማ ኸና ከበጃማ ከነ ሰሂበር garuutti barreeffattee deemuu qabdu makuma isheetiin deemuu qabdi amma dogongora kiyyaamti wanta na arrabsiisuu miti isheetu ani obboleetti Yesuus jetteetiniini barreeffattee deemti የድንግል ልጅ ያኒ ሌላ ድንግል ልጅ ያላችሁ ክርስቲያኖች የላችሁ አየ namni biraatti fufaadha maal jedha walattamo maal jedha akkami nagee bareeddu oy dubbisa yoon beekin maaluma fasirrate jecha fooluma fufunannachuufi ofidas namatti dubbasirra kan hundumaan nabamtu walatta maariyaam yoo argite rakkoon qabu siifan dubbisa ayyaadha galata rabbi galata waaqayyo maan rakkoo qaba garuu amantuma namaatti rakkoo gadi buute namni abbaa waan barbaade taa amanu dhugaa ijoollee si maal taatan fayyaa qabdu ማርያም jechuun maal jechuudha summe kasaamee haymi walatta maaryaam jechuun maal jechuudha beetti kasaa kasaan beekani malee anuunu walatta haannan ture si galee garuu hiikaasaa maal walatta maaryaam walatta ገብርኤል ማሎ ምናምን ማ inni sama inni mee mama dhugaa isinimmaa nini jaabicha fayyaan qabdan dhugaa rabbi hin beeku ani dhugaa mee korma wayyoo dosinii barbaadani dhugaa isin lamaanii an amantii namaatirraa qeeqxan kana jechuudha. Wallaahi maqaa baafatamee deemamu hiikaa isaan beekanii amma nuti gaafin kenna waa'ee maqaa keessanii dhuunfaa keessanii osoo hin taane nuti gaafin kenna waan addunyaan namoonni tokko warroonni rabbitti kafareetti amananirra gaafii sin gaafanne waa'ee Yesuus kennarra gaafii sin gaafanne waa'ee dhuunfaa keessanirra gaafii sin gaafanne hin qabnu nun ilaallatu waa'ee maqaa keessanii garuu moo baafachuun dura hiika baradhaa isinumaafuu sin fayyada waan ta'eef jechuudha. Hayyee yoo deebi'uu dandeesse gaafii kenna hiika isaa beennanuu irratti barreeffannee deemnaan hiika isaa beennanuu amantii keenya amanaa jirra jechuudha. Ati duraan turte ati kiristaana turte miti kanaaf amantii namaati ramaan rakkoo qaba hoo gadi buute asumarra teechee hooni wanno hudduu natti toleette hudduu kee qobsite teechee amantii namaa arrabsita dhugaa muka ofitti mee tasgabbaay walatta maariyaam tasgabbaay mee miitii qabadu laa ilaaha illallah maal taatan obboleen rabbi rasuulaadha astaghfirullaah kun ummanni maal teessila yoo dandeessan gaaffii deebisuu yookaan callisuu maal taatanii ilililil jettanii baatan kun amma kiristaanummaan adaba akkana qaba kiristaanummaan adaba hin qabu jechoota taane namaan jedha waan baalagee dubbata bakka baalageetti dubbataa kun kabaja keessan ibsaa jirtanii bar maalidha qojicheetti nama arrabsitanii baatan kun tasgabbiin simbiran jiru sa obsuun hin jiru simbir amantuma keechan injiraatan isin kan amantaa namaa keessa deemtanii hojii qixxeessan hin ga'u. Obsimee muluu obsi maama gaaffii hingaa hin deebistaa? Nan deebisa himaafan hin deebisa. Amantaa nama maa jettu isin keessa nama beektanii? Noo jeeqaan jiru maamaati amma fakkeenya ati yoo gaaffii tokko na gaafattee islaamarraa sii deebisa rakkoo tokko qaba? Rakkoo qaba kana bichaan natti hime. Rakkoon qabu ishiin walatta maariyaam kan jetteetu iyyuu qabattee maqaa kiristaanaa ishii ta'uu danda'a. Ishiin kiristaanummaa ishiitiin walatta maariyaam jettee maqaa kiristaanaa ishii ta'uu danda'a. Maal jechuudha inni afaan Oromooti maal jedhama? Maqaa kiristaanaa ishii jechuudha. Ishiin kiristaana waan ta'eef maqaa kiristaanaa ishiiti. Si galee? Ayyaa ta'u madhiisne ishaa ta'u ayyee mee gaaffii deebirra jirra.
እሺ Tuma itti Gaafi fufne. keenya Hundaafuu gabbaa maamaati. Miira keessaa baatu fakkeenya nuti waa olirraa barannaa jechuudhaaf as taa'u jirra malee hojii dhabnee miti. Kiristaanummaa xiqqeessuudhaaf hin dhumne. Fakkeenya namoonni addunyaa kanaame maallaqa hammam qabda, birrii hammam qabda, uffata akkamii qabda, uruu hoggaa irraa ayyaana dhufu uffata akkanaa bitan siin jedha malee waan amantii keetirraa jannata akkasi geechumaan jannata akkasi baasumaan atoo dhiifama gaafattee rabbii kee soomanaa jirta akkasiin jedhu hin jiru muraasa illaa imkiin parsantii 2. Carraa kana argattanii rabbii keessanii fi ati teessanii yoo ol gaafattan anoo maali namanaa jira yoo jetta kun sheemidha kuni hojii dhabuudha kuni hammeenya maaliif hammeenyatti fittanii waan hin taane jechuun barbaachisa obboleeyyan kee kiristaana nuti maatiin keenya kiristaana haati kiyya abbaan koo kiristaana hammeenya tokkollee hin qabu aadaa fi abbaa kiyya dhiiga kooti bar hammeenya osoo hin qabaadhe isaanii nan jechaa jira jechuudha garuu immoo warri kiyya waan kiristaana ta'aniif kiristaanummaa sun sirrii miti irraa deebi'uu qabdanii akkana kana bakka sirrii hin taane immoo bakka kana jennee olitti himuun olirraa baruun kun hammeenya mee obboleeyyan kiyya tasgabbiidha naasaa miira keessaa baatu sinigale hojii madaamitu irratti obsine madaamin hamma madii qiyyalla saayinaa fidi yalla kana godhi gizee shinnuun jettu itti obsaa jirraami afaan tokko dubbanne maaliif olitti obsuu dadhabna qoynu wanta olirraa barachuu dandeenyu wanta olirraa waan ol sirreechuu dandeenyu tokko maaliif hammeenya olitti darbanna. Amantaa jechuun qalbii miti. Amantaa jechuun waa hunda caala jechuudha. Kan yeroo xumuraatittis nama faana ta'u. Bee haaluma keessantu nama gubaa amantaa namatti irratti bakka akka barbaadan taasifatan namatti dhaga'amu. Badiin keenya mee maayini kana sirraadha yoo jettani sirraa. Kenna badiin keessan barsiisuu dhiistati amantaa kiristaanaatti yeroo hunda jechuudha. Maayin zinnaashis ta'ee asiis ta'e jechuudha. Abbaan waan itti amani dhagayi. Abbaan waan itti amani Musliima barsiisuu qabda malee kan amantaa kiristaanaatti. Mulu dhaggeeffatu kanamtu gaarii gaafatu kenna nutiin yoo barsiisnu macaafarraan dhala yoo barsiisneen ta'e kijibdoota hedhaatiin ragaa macaafaa fidaatiin Zinaash seena macaafaan beektan dhugaa waaqa. Dhaa hin beektu dhugaa. Hin beektu yaa. Na cal jedhe shi dubbatiin hangana ni xumurutti na jalan dubbatiin ila rakkoon keessan guddaan isa kanaan yootiin dogongora kabaja qabna namaaf gadhiin dhaggeeffatu. laaltuuni talbaanii numa dubbatuun dhiiftu cal jedhi siin jedhe shuu afaanii si hodhuu qabanii dirqama ila ammallee sini hima. Ishi na rabsin dhaggeeffannaa nuna rabsin afaan nagaatiin haasee nuna rabsin itti si dhaggeeffachaarra. Yaa jarana dubbiin keessa rabatti ta'eera yookaan tala kana buusi yookaan maayikii qabachiisi. Wantoonni hangaarraa dubbannu keessatti yoo dogongorri jiraateen ta'e natu bahee dhiifama sin gaafata yoon kijiba sinirra kaa'e. Iyyesuus ilma namaati nama hin waaqessinaa jechuun arraba yoo ta'e anaa miti kan isin arrabsee macaafatu sin arrabsee jechuudha. Siigalee Iyyesuus waaqayyoon tokkicha gabbaraa ture waaqayyoo tokkicha dhafi kan inni sujuude. Addaamis yaa ta'u Hiwwaan Abrahaamis yaa ta'u Musee warroonni duraa hundi isaaniiyyuu kiristaanummaatti osoo hin taane waaqayyoo tokkichatti si waamaa turan malee kiristaanummaatti si waamaan turre kiristaanummaan amantaa osoo hin taane maqaa barattootaati maqaa waldaati kiristaanummaan amantaa miti jedhee gaafan dubbadde anaa miti kan isin xiqqeesse macaafati isin xiqqeessee jechuudha isinii galee lakkii kaayii namni tokko namarraa dhalatee ji'a 9 qaama dubartii keessaa akkuma nama kamiituttuu dhalatee ka'ee torbanitti akka ilma dhiiratitti kittaannate akkuma jalqaba irrattuu gaafatiin jechuudha Gabrieliin maaramii abassaru maariyaam waattifri wandi lijin tol jaalleshina simuunim amaanu'eel bileshti qaraallesh jedhee yoo dubbatu wandi lijin tol jaallesh jedhee malee waaqayyoon deettan jenneen egzaabeer tol jaallesh alaalaatin sinii galee osoo ka waaqayyoon deettu ta'e waaqayyoo deettaa jettee egzaabeerin tol jaallesh jedhee ragaa qabna dhalachuu goofte. Yootiin jechuutiin yootiin dubbiin kun sin xiqqeesse Gabriel gaafa maaramii kijibee jechuudha Sumayyaa miti kan kijibe sinii galee gaafa kan itti kijibe Sumayyaa osoo taane Gabrielitu maaramiitti kijibee jechuudha dhaqaatiin Gabrielii gaafatanii jechuudha Sumayyaan gaafatanii kan xiqqeesse maaramii Gabrielidha jechuudha miknaatum inni maal jireen akkuma macaafa irratti itti dubbatee jechuudha ማርያም ዋትፍሪ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ ወንድ ልጅ መሆኑን ደግሞ ከተወለደ በኋላ ደግሞ ቶርባን ተኮን ቦደ ቃማ ኪታነቴ ዲራ ተኡሳ ቃማ ሳላ
Siigalee paaspoortii gaafa baafattu fakkeenyaati. Sootan kee maalidha? Dhiira moo dubartii jedhamee addaan baafameetiin siif barreeffama. Amantaa keenya walitti fuudhu maal taate Sumayyaa? Kanumaaf jecha iyyuu Iyyesuusiin gaafa dhalatee gaafa torban takka qaama dubartii keessaa bahee garaa dubartii keessatti qabamee akka namni kamiyyuu dhalatu sanitti dhalatee gaafa torbee guutu ni kittaannate. Siigalee maal kittaannate? Reefu funyaan kittaannate moo qeensa kittaannate? Maal isinitti fakkaata ka kittaannate? Waa harki kittaannamaa? Waa ijji kittaannamaa? Eessa kittaannate ree? Erga qaama saalaan qabaanne Waaqayyoon qaama saalaa qabaa? እንዴት አመሸሽ? Kana dubbachuun dammoo yoo nama xiqqeessuu ta'e Sumayyaani amantaa kiristaanaan xiqqeessine macaafatu ofii isaatii kiristaanummaa xiqqeesse. Yookaan dammoo isintu ofuma keessaniitii fi macaafa kana xiqqeessaa irra malee nuti musliimtota miti musliimtonni haqaan isinitti himaa jirra. Jecha dogongoraa jecha macaafarra hin jirre osoo ka dubbannu taane isintu mataa kenna gadi nu zaqazaqaa jechuudha. Jechi nuti dubbannu jechuma sirrii sanuu maaf dubbattanii jettanii asitti nutti ka'aa jirtan. Isinii waaqa abbaa ilmaa fuura qulqulluu sadaan waaqayyo koo jettanii ummata waaqessaa jiru. Isinii galee macaafa irratti yoo isin macaafa kaataniitiin hin xiqqeessitan macaafarra jechi sadan waaqayyo tokko jedhamu hin jiru. Hin barreeffamellee hin beekullee of durattillee hin barreeffamu. Isinii galee macaafarra hin jirre dammoo yootiin dubbattani lakki jechi sin dubbatta sun kijiba jechuun mirga kenna. Ammallee mee gaafiirra deebi'ee sin gaafadha jechumti sillaaseedhu. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkichaa jedhu suni macaafarra ni jira moo hin jiru? Yoo ni jiraata ta'e anatu amma dhiifame sin gaafata. Yoo hin jirre ta'e isinni sobdanii macaafni sirrii jedhee isin macaafatti amanaa hin jirtanii macaafni Iyyesuus tokkichadha. Ergamaa rabbiiti waaqayyooti isa ergee kabajamaadha jaalatamaadha. Waaqayyoon hin mul'atu waaqayyoon hin dhalatu hin dhalchullee hirkeen qabu hirkeen qabu waaqayyoon qaama dubartii keessaa bahee hin dhalatu waaqayyoon ji'a 9 garaatti hin baatamu waaqayyoon hin rafu waaqayyoon bishaan irra hin deemu waaqayyoon qurxummii nyaachuu hin danda'u. Iyyesuus garuu waan ilmi namaa godhu kamiyyuu godhe niitii bishaan fuudhanii hin beekani malee jechuudha. Ammas gaafa keessatti Sumayyaa yeroo kenni namoota sigaaf namoota gaaffii yeroo kenni. Oye sigaa qoye Sumayyaa. Eenyuun Suma qofa taasaa jira bira. Ani garaatu maayikii qabadhu. Ani gaafiin qaba. Maayikii qabadhu sarkaala wajjin dubbachaa ture sarkaala masaratirraa eegala sume masaratu dura seenee dabareedhaan tartiiba naa deemanii. Oye sarkaala mitu gaafii kana na gaafate ayyee sarkaala maayikii banadhu bareedduuti. Ammallee waan isin dubbatta waa'ee Sumayyaa miti waa'ee kennaa miti waa'ee nama dhuunfaa miti. Waa'ee macaafa kana dhuunfaa qofa dubbattani waa'ee kanaa qofa malee waa'ee tanaati miti waa'ee kanaati malee isinii galee ammas gaafii isin gaafadhu jechi sillaasee jedhu hookaa sillaasitti amanaa jedhe Iyyesuus isin barsiiseera. Waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkichaatti amanaa jedhe Iyyesuus isin barsiiseera. Kuni gaafii kiyya naa deebisa. Ragaa afaana malee afaan jecha isaa waa tokko hin barbaadu. Jecha afaanii abadan isinirraan furan. Gaafii kiyya eenyuun naa deebisa. Ana jedhaa dubbadhaa. Eenyu deebisa harka baasa. Harka baasa. No maayikii abanatanii mulu guyyaa. Yeroo naalattu yeroo tokko nan dubbadha. Macaafarraa hin dubbatta daraartu. Nan dubbadha bakka gaaffinatti ta'e nan gaafadha maal rakkina qaba maal quraanni hin du'e sodaatama quraana sin gaafadha. Amma laal sagantaa baxabbatuudhaaf hin deemin sagantaan kan quraanati miti kan macaafarraati quraanarraa gaafii yoo qabaatte obsii taa'ii boodarraa gaafatta yoo nuti xumurre jechuudha. Ka kenna xumurre. Zilla maayidhaaf maayikii namarratti qabde qoy ofii kiyyaa bichaa dubbadhatta. Ergaa gaafi deebii ergaa ta'e wal barsiisuu ergaa ta'e maayikii namarratti qabu qabu. Maayikii qabeena. Obsi yoo daraartu. Ati booda gaafatta sun jedhee. Ati beentedha obsimeet waa'ee sillaasee echatti beekaa miti inni ati isaan kan gaafadhu. Dhiira moo dubartiidha sagaleen dhiiraa garuu dhiifama wallahi. Sumayyaan kan gaafachaa jirtu ijoollee ortodoksiitii garuu macaafni irraa gaafachaa jira.
Okay, si deemnaa qo. Okay, si deemnaa qo. Gaaffii kee rakkoon qabu arrabsoo tokko malee walii deebisuudha kun. Inni tamarraa dubbisaa qabattee jirtu kun macaafa qulqulluudha. Inni ati gaafachaa jirtu ijoollee ortodoksiiti. Ati kaleessa yeroo ortodoksii keessa turtetti kanarra lamaan sarraa barachaa turte kan amma qabdu kanaafi. Gaaffii kiyya ortodoksiin taate beenten wanti isin gaafadhe yoo jiraate Yesus abbaa ilma hafuura qulqulluu sadaan waaqayyo tokkichaati si waamaa ture jedhe si gaafadhe. Yookaan laa jedhe. Waa'ee Yesus. Laa miti laa nama ati koo gaaffii gaafatamuu bira gaafachuutu illee jira. Ati gaafa ortodoksii keessa turte sana yeroo achi keessa deemtu sana quraana dubbistee deemtemi. Quraana dubbistee deemtemi xiqqoo nuu deebisaa deemi. Quraana dubbistee deemtemi karaa dhugaan ta'uun beennaan. Ayyee dhaggeeffadhu. Ani alhamdulillahi rabbil alamin yoonna ladhus islaama sumayyaan ammas islaama wallahi nan islaama sumayyaan guyyaa tokko kaafira taateen beektu. Ani galata waaqayyo yoo daladhu kiristaana malee kiristaana. Yaaddiirra nyaatte gaddafaadha. Dhaqaa zinnash gaafii gaafadhaa malee waa'ee zinnash dhuftanii sumayyaa gaafachuu hin dandeettan. Dantaa keessa yoo laayivii seente zinnash barbaadaa dhaqaa gaafadhaa peejii ishee jala deema kaduraan deema gaafadhaa hin beekan isheeyyuu jedhanii nagee malee. Amma gaafii gaafadhe gaafii macaafarraati. Okay? Gaafii macaafarraa macaafumarraa naa deebisi. Bas khalaas. Gaaf kaleessaati yeroo kiristaana keessa turtetti macaafa kanarraa dubbisaa turte amma waa'ee macaafa harkatti qabattu kanaan beekamu. Ani obboleettii kiristaana keessa hin jiru. Mee kaalee digzee takka yoo nurraa dubartiirraa faamuu baate itti dubbadhu mee? Hayyee bilille laa wanti siin jedhamaa jiru gaafiin yeroo gaafatamu gaafii waliigalaati. Macaafarraa si gaafatte waa'ee Sillaaseeti. Waa'ee Sillaaseetti wal qabatee Sillaaseen macaafarra jira kan jirudha. Waa'ee dhimma dhuunfaa isiidhisi waa'ee Sumayyaa. Sumayyaan amma isiin musliimaadha. Nama musliimaati. Kan kaleessaa darbee jira. Inni kaleessaa zinnaashidha. Waan kaleessaa osoo hin taane waan har'aati. Har'a Sumayyaatu si gaafataa jira waan ta'eef Sumayyaa yeroo si gaafattu baruu barbaaddeeti macaafa keessan keessaa. Amma kiristaanni Sillaaseetti amana yookaan immoo sadan waaqa tokko jedhe abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko jedhe amana. Kun macaafa keessan keessa ni jira. Yoo jiraate ragaan isaa eessadha? Maalirraa agartanii itti amantanii kan jedhudha gaafiin. Yoo jira ta'e kunoo bakka akkasii. Gaafii waliigalaatti galatoome rakkoon qabu. Okay, ishiin sila islaama keessa jirti achi keessa dhaladhachii guddadhee jette isaa kiristaana ta'uuf as deebiti moo maaliif gaafii kana gaafatte? Okay, ergan beekini maaf itti gaafatti? Barumsaa ta'uudhaaf nama hundaafuu barumsaa ta'uudhaaf. Yoo jiraate barumsaa ta'uudhaaf maaliif jennaan nuti musliimoonni wanti gaafii kana gaafannuuf yoo wanti sun macaafa keessa hin jiraanne kijiba ta'uu baree uummanni akka waan kijibaatti amanaa jiru akka beekuudhaaf gara dhugaa akka dhufuudhaaf yoo immoo dhugaa ta'e immoo kijiban jedhin maaltu kijiba godha? Warri kaleessa islaama keessatti dhalatanii guddatan warri kaleessa islaama keessa dhalatanii guddatanii ni jirani warra har'uma kaleessa torbee tokko osoo hin guutiin waa'ee keessaa achi deemani maaf waa'ee amantaa kun baqabbatu? Maal se ta'eetta abbaan rafee rafaa inni mirga isaatti abbaa dala guddalaga si galaa namni tokko rafaa oole jettee ati wajjin rafaan ooltu ati kaatee dalagachuu qabda jechaan si gala abbaan barbaade taa'uu mirga isaatti abbaan barbaade immoo dalagachuu mirga isaatti kanaafuu Sumayyaan illee waan kana gaafachuun waan kana barsiisuun amantaa dhugaa barsiisuun dirqama rabbiin isirra kaa'edha si gala waan beektu irraa barsiisuun akka islaamummaatti namni tokko waan tokko barsiisuun waan beeku tokko nama hubachiisuun dirqamadha jechaan isa kanaafuu amma kan isin gaafataa jirtu waan badaaf osoo hin taane yookaan immoo gara jallinaatti isin keessoo osoo hin taane waan dhugaa isin barsiisuudhaaf gara ibiddaan deeminaa gara si ol hin deeminaa dukkana keessaa gara ifaatti ba'aa jechuun isin haasuu danda'a garuu immoo wanti isin si olitti galittu mee amma akka ishiin okay obboleessa kiyya amma ishiin akkasitti Yesuus akkana ta'e jettu osoo naan amma Sumayyaadhaan Muhammad eenyu naa deebisi jedheen ishiin ragaa guutuu ni qabdi bakka naa deebiftu. Isa immoo maal seeta beektaa gaafii kana deebistee kaatee hin gaafatta rakkoon kun. Islaamummaa keessatti gaafii kamiyyuu gaafattee deebii hin dhabdu. Jalqaba garuu seerri maal beektaa seera gaafii deebii keessatti gaafii gaafatame deebistee xumurtee kaatee sana booddee gaafii yoo qabaatte immoo gaafatte. Amma kallattumaan amma yoo ishiin kana naa deebistee gaafiin kun dhugaa ta'uu beekee anillee amma nama nafa. Ani amma laal yoo gaafii kana naa deebif. Ilillee alta kana dhaggeeffadhu. Yoo hin beekne nama beekutti dabarsi. Yoo beekte immoo
Macaafa keessan keessatti Sillaasee kan jedhamu ni jira. Abbaa ilmaa fuula qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhu ni jira. Kan jedhu gaafiin yoo beekte deebisii fi yoo hin beekne immoo namni beeku haasa'u sa'aatiin nurraan gubin filiis. Hubattee gaafii waan sin jedhu. Ishiin bar gaafii lama walitti qabdee gaafachaa jirti. Tokkoffaan amantaan asirratti namni kabajaa jiru kun amantaan gosa meeqa akka jiru ni beekti ishiin. Hin beektu. Sana dhiisi amma mata duree andi nama amantaa ishii nama gaafachaa jirtuu fi inni ishii Yesuus jettu walitti waamaartu amantaa lama walitti waamaa jirti. Bileellee ati ortodoksii moo beenteedha? Ani beenteedha galata waaqaa. Okay, beente. Sillaasetti ni amantaa sadan tokkummaatti. Ani ina manullee ittillee ani Yesuus itti amana. Obboleessa kiyya siifaa galu. Abbaa ilmaa fuula qulqulluutti namantu? Tokkuma bar isaan ni amana maaliif hin amanu? Okay, erga amanta ta'e abbaa ilmaa fuula qulqulluu sadan isaanii tokko kan jedhu Baayibilii keessaa ragaa nuu kenne. Maalifan dubbisaani warra dukkanaaf warra ifa gidduu taa'een tamaa gadu kan ofii kiyyaan dubbachuu jira malee maalifan dubbisa? Isaan moo maal seete beektaa? Macaafa biraanan qaba garuu maalifan dubbisa? Isaan moo maal seete beektaa? Macaafni kan kee faallaa macaafa kan keetiin deemi. Macaafni kan kee maal jedha beektaa? Phexros tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti yeroo hundumaa gaafii gaafatamtan deebisuudhaaf qophaa'aa ta'a jedha. Yeroo hundumaa jedha. Macaafa keessi ajaja. Akka ati gaafii deebistu macaafa keetu dirqama sirra kaa'e jechaadha. Yeroo hundumaa gaafii deebisaa isiniin jedha. Kanaafuu ati gaafii isiniin deebisu yookaan jettu taate macaafa kan kee faallessaa jirta. Macaafa kan keetti bulaan jirtu jechuudhaati. Macaafni kan kee gaafii deebisiin jedha. Ati immoo lakkisiif hin deebisu yoo jette macaafa kan keetiin faallaa deemaa jirta jechuudha. Kanaafuu dirqama kana macaafa kan kee sirra kaa'e waan ta'eef gaafii kana nu deebisi. Abbaa ilmaa fuula qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhu Baayibilii keessa ni jira. Laal anamma sii deebisaa bar gaafii gabaabaa gaafii nani gaafadhellee boodatti naa qabdu. Amma osoo nani Muhammad eenyu osoo hin jedhe Sumayyaan naa deebiftiin jedhe bar. Hin deebifte akka jaabaatti hin deebifte kun gabaabaadha deebiinsaa gabaabaadha. Naafaa deebiftu kaa. Naafaa deebiftu kaa. Amma garuu kan keetii deebiin qabu yoo jette siis deebitu rakkoo hin qabu. Lakki an deebiin qabu waan kana waan ati gaafatte kanaaf deebiin qabu. Macaafni keenya deebiin qabu yoo jette rakkoo hin qabu. Garuu macaafni keenya maaf deebii qaba guutumaan guututti macaafni keenya deebiin qaba malee. Okay, nu deebisi gaafata. Ani bakka macaafaa bu'ee tamaa gadaan jiru maaliif Waaqayyo ofii isaatiif hun dubbata nama bakka buufatu nuti nama akka keenyaa nama foonitti waan ta'eef bakka buunee dubbachaa hin jirru. Macaafatti ni amantaa miti bililleeti. Nana mana akka ajaa'ibaatti. Okay, itti amanta taanaa waan macaafni jedhu fudhattaame. Nan fudhadha kaa'ee ajaja isaa guutee nu jiraadha. Okay. Macaafa keessatti gaafii gaafatamtan deebisuuf yeroo hundumaa qophaa'aa ta'a jedhaan fudhattama fudhattu. Nan fudhadha baraan isinii deebisuun feeneen jedhe maaliif nama akka kiyyaa wajji maaf tamaa gada. Dirqama jedha kan macaafni immoo yeroo hundumaa jedha bar yeroo hundumaa jedha waan ta'eef hin fudhatta. Moo bakkisuun dogoggoratti. Kolfina kan. Kolfaan jiru. Ani obboleessa kiyya nan fudhadha amma laalanii taa'ee si dubbisuu ni danda'a bar viidiyoo beeksisa agarsiisuu danda'a macaafa qulqulluu harkaa qaba nan dubbisatti bula. Garuu ani nama isan beenne wajji maafan tamaa gadaadha. Injira garuu Sillaasee nama macaafan beenne wajji maafan tamaa gada. Macaafni keenya nama tokko bakka bu'aa hin buufatu namni foonii. Waaqayyo ofii isaatiif ni falmaa jechuudha si galee. Bilillee. Waaqayyo gadi bu'eetoo fidaa dubbisaa obboleessitti yeroo fixaa jirti barkaalid hin deebisuu jechaadha. Yeroo gubaartee. Waaqayyo gadi bu'eetu ganaa barsiisa isaan hin barsiisan isaan cubbamoota. Isinuuni jirtanii anan mala waan amaan bachis nuti amma akka keenyaatti nama arrabsillee hin jedhu namallee arrabsin jedhu nama waa tokko godhin jedhu si galee. Dubbisuun cubbuudha. Kitaaba dubbisuun cubbuudha maama. Kitaaba sinama dursa irratti macaafa qulqulluudha malee ani kitaaba yeroon baradhu malee kitaaba hin dubbisu obboleetti kiyya. Si galee. Kitaaba hin jedhina kitaaba miti kitaabni kan irratti baratani. Kitaabni kan daa'imti ittiin baratu. Macaafa qulqulluun immoo bakka argetti nama waan waamamu miti bakka argetti waan dubbifamu miti si galuu qaba. Isin garuu yeroo hunda waan ajandaa walitti buusu warri islaama keessa kaleessa dhalatanii guddatanii waa'ee islaamaa seeraan jiranii mi. La ilaha illallah. Ifan dubbisaa na dhaggeeyyi sifan dubbisaa. Ayyee bakka muluutti dabarsi bakka bilillee danda'an jirtu. Dubbadhu jechuun nufaana yoo dubbatan xiqqoo akka talbaa ta'anii akkam beektaa? Namni amma askeelfi wedduu caalu keessatti argama macaafa qulqulluu jechuun ananatti ulfaata garuu mikinaatu keessa isaa waan ijoolleen manna haaraa keessa hojjettu hin dubbannetu keessa isaa jira. Isa yoo ta'e yoo barbaadan kan bala viidiyoodha hin dubbifattan dantaa xiyyaa miti sinii galee wallaahi waan jiruun dubbadhe si galee. Anamma jechaan jedhu keessatti jaarsa kiyya irraa waan qaanfadhuun qaba sinii galee. Macaafa keessatti sheemidha matsaaf quddusii waan akkanaa jira sheemidha. Abbanii nan bu'a bakka maaliif jennaan
Taa'ee si dhaggeeffachuudhaan dubbii laaqaa jirta. No. Bakka si hin malle dhaabbatti. Yeroo naaf kenni. tasgabbaa ijoollee ayyee mulu hin deebistaa gaafii amma suma yaalan deebistaa waa'ee sillaasee kanaa wal qabatee intalli silaa maayikiin irratti qabdee kamtaan haasa'an ammaas carraan keetii bakka amma bineelleen deebisuu hin dandeenye hin deebistaa ati gaafii kana sinifan dubbisa masaaf guddisiira hin deebistaa gaafii gaafatamte siin jedhe macaafa dubbisuun iyyuu hin dubbifannaati gaafii hin deebistaa siifan dubbisaa siin jechaa hirabe maal yoom dubbisuu si gaafanne amma gaafii hin deebistaa siin jenne malee obboleetti maal taate nagumaa mi'eeti ani waaqa jennaan itti amanaa anti itti amanaa jira miti naaf ta'e jennaan itti amanaa jira amantaa koo mulu baga siitee rakkoon qabuuti peenteedha moo ortodoksiidhaati ortodoksiidha waan dhugamuun fudhadhee dhufa ishee ayya ortodoksii erga taate ati wareera kanuma sii wayya sillaaseetti ni amantaa mulu kanan itti amanu gooftaa tokkicha kanaaf jedhee dhiiga isaa lolaas Iyyasuus Kiristoos kan karaa jannataa itti nageechuu isa tokkicha waan ta'eef si galee karaan jannataa Iyyasuus Kiristoos. Isa qofattee amantaati Yesuusin qofattee amantaa? Nan amanee. Isa qofatti moo? Abbaa fi ilma hafuura qulqulluutti namantu ati? Abbaadhaa fi hafuura qulqulluutti namantu Yesuusin malee ati? Akkasumayyuu waan tokkicha san baruu qabdaa bar Iyyasuus Kiristoos. Bilillee maal taate ati bakka hin jeeqin maal taate cufadhu meel takka piliis cufadhu dhifama wajjin muluu wajjin haasa'aa macarraan kan siiti cufadhu ishee bilillee galata. Hundee amantaa jedhan dhaggeeffadhu siifan dubbisaa jiraani. Naaf dubbisa rakkoon qabu muluu kanan siin jedhe ati Yesuusin qofatti amanta moo abbaatti illee hafuura qulqulluutti illee ni amanta? Ani kanan itti amanu Iyyasuus Kiristoos garuu taabonni 44 kan jedhamu nan kabajaa kalas. Taabota 44 kabajaa sagaddaa fi taabota. Maal jechuudha? Taabota 44 fi sagaddaa moo akkamitti kabajaa? Kaalid yeroo gaafii nama gaafatu gaafii jalaa osoo hin ta'in gaafii gadi ta'u nama gaafate gaafii gadi ta'u. Yesuus Kiristoos nan amanaa siin jedhu macaafa moo siin dubbisattee macaafa yoo siin ortodoksii wajjin haasa'aa nu jegeen maal taate yeroo namni isin kabaju kabaja bara. Yeroo namni isin kabaju kabaja bara piliis. Bilillee kana buutu hin jeeqaa jirti kaalessi gadi adamu. Yeroo dhumaati amma jeeqteen naan hin buuta. Kabajaa waliin haasa'aa jirra muluu kabajaan gaafataa jirra. Naamusaan illee haasa'aa jirti. Waa'ee taabotaa san gaafadhu meeqaaleera 44 maal fa'a maqaan isaanii sagadamu laga'oo maaliif bu'a minaam hin jedhimme. Ayya. Muluu taabotatti ni amantaa taabota 44tti. Taabotatti hin amanu garuu nan kabaja jechuudha. Isaan malaa'iktoota waan ta'aniif hin kabajne. Eenyu malee taanaan malaa'iktii ofii kan kabaju hin jira. Akkamitti kabajan maaltu si kofalchiisa? Rakkoon qabu maal kolfee madda gammachuuti muluu inaariin kolfee madda gammachuuti. Bashannana rakkoon qabuuti abshir. Muluu. Kennaan koo miskiina bee calwattee kolfite uumaan beektu. Dhiisatti rakkoon qabu ati inni beektu hin deebistaati si gaafannaati amma si bira geenya rakkoon qabuusi. Muluu. Taabota yeroo kabajju ati sagaddee fi kabajamu akkamitti kabajja taabota 44? Ani yeroon sagadu yeroo rakkoo keessas jiru yeroo rakkoo keessas hin jirre yaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos na dhaqqabi jedheen kanan isa kadhadhu jechuudha. Malee taabotaan sagaddu ati? Garuu kadhadheera nan argadhe kanan kadhadheera argadhe hayimaanotii koo kadhadhe kanan irraa argadhe kan yeroo rakkootitti na bira dhaabbatan nan qaba jechuudha. Kadhadheera nagu amantaa koo jechuudha. Amantaa ofii eenyumtillee mukatti yoo amane hin danda'a. Amantaa sin gaafanne muluu. Amantaa namaa keessa deemtanii boorjitasin amantaan keessan eenyu caaleeti yookaan isin eenyu caaltanii? Inaariin kaati maarta inaariin hin borchineeti. Kanan sin jedhu. Maal kana inaari? Amantaan koo beeyaadha fabbaa kun naa caala sin kan maal taaniif amantaan namaa hin borchine nuti gaafii gaafanne malee hin borchine. Yooma namarraa buutuuf sin. Amantaan borchinu gaafii gaafanne malee. Kanan sin jedhu muluu. Taabota 44 sagaddamu akkamiin siin jedhe yookaan sagadu yookaan sagadan jedhe hin dabarfanna. Ani beesin jedhee jira kanan sagaduuf Iyyasuus Kiristoosii sin jedheera. Okay taabotaan sagadduume? Nan amana garuu hin sagadu. Taabotatti ni amantaa? Nan amanee malaa'iktoota waan ta'aniif nan amana. Taabotatti amana jedheera wangeelli. Kun gaafii akkam na gaafachaa jira? Wangeelaan bultaa himate muluu.
Ani bara ortodoksiidha. Ortodoksiin an beeka. Maal ortodoksiin wangeelaan bula miti maal? Wangeelatti ni amaname? Matsaaf quddusiidha. Matsaaf quddusiidhuma bara wangeellis lee matsaaf quddusiidha. Matsaaf quddusiidhaan bultaa mi'ati? Eewa. Matsaaf quddusii keessatti taabota 44tti amanaa kan jedhu caafamee jira. Meeku asirraa si dubbisaati maa achirratti na jal'iste siifan dubbiseenna. Maalirraa na dubbista? Matsaaf quddusiirraa si dubbisa. Matsaaf quddusii keessatti taabota 44 sagadaa kan jedhu na dubbista? Sagadaan jenna. Amanaa itti amanaa kan jedhu soori itti amanaa kan jedhu jira Baabilii keessa. Gaafa akkamni gaafachaa jiru maal jechuu keeti garuu? Siin galle wanta siin jedhaa jiru. Maal naan jettee taabotatti ni amanaa jette. Taabota ittan amanaa jette. Erga amantu ta'ee Matsaaf Quddusiitu ittan amanaa nan kabajaa. Sii galee nan kabajaa. Garuu kanaan sagaduuf Iyyasuus Kiristoosis hin jechaa jira. Rakkoon qabu. Taabotatti amanaa kan jedhe Matsaaf Quddusiidha moo yaaduma mataa kan keetiin itti amante moo akkamidha meenaa deebisi kana? Ortodoksiiti moo si? Taabota 44tti erga amanteen siin jedhe. Macaafatu itti amani jennaan amante moo yaaduma mataa keetiin itti amante moo akkamidha? Nu deebisi siin jedhe. Kanan kadhadhee irraa argadhe. Kana yeroo rakkinaa kadhadhee irraa argadhe. Kan rakkina koonaaf dhagahe ittiin amana'ee. Rakkoon qabuuti amanuu mirga kan keeti garuu kanan siin jedhe Matsaaf Quddusiitu itti amani jedhe moo ofumaa yaada mataa kan keetiitiin fedhii kan keetiin itti amante moo qeesiitu itti amani siin jedhe moo eessarraa ragaa argattee itti amanteedha? Jati na wayicha kun rabbiifu. Maal jette? Hin jabaate gaafiche? Maal jabaata? Maaltu na jabeechi? Maaltu natti jabeechi? Laafaadhaame? Eewa. Ayyee laafaa tanaan na deebisi gaaniillee kanan barbaade. Galatoomi. Matsaaf Quddusiitu taabota 44tti amanaa jedhee jennaan itti amantammoo ragaa eessaa fiddanii itti amantanii siin jedhe. Eenyumallee taanaan amantaa ofii keessatti kan ta'eef itti amana. Matsaaf Quddusiin hin jenne kan jedhe Gooftaa Iyyasuus Kiristoositti amanaa jedhe. Sii galee? Okay. Matsaaf Quddusiin hin jenne erga tahee ragaa eessaa fiddanii taabotatti amantarreesin? Taabotatti amanuun mirga keenya sii galee mirga keenya kassaniin haasa'uu mirga nurraan qabdu. Mirga bara mukatti amanuun illee dhakaatti amanuun illee mirga. Angaruu gaafiin si gaafadhee ragaan eessa jira? Ragaa maalirraa argattanii taabota 44tti amantan siin jedhe malee ani waan barbaaddetti amanuu mukatti amanuu hantuutatti amanuu re'eetti amanuu hoolaatti amanuu illee sun mirga akka biyya lafaatti. Garuu waan tokkotti amanuudhaaf ragaan barbaachisaadha. Kiristaanni heeraa fi seera macaafaatiin bula natti fakkaata. Macaafa qulqulluudhaan yookaan immoo Matsaaf Quddusiidhaan bula. Erga akkas ta'e erga Matsaaf Quddusii keessa hin jiraanne eessaa fiddanii itti amantanii eenyutu isin ajajeedha gaafiin koo? Duraan dursee amantaan kan ture isa kam? Kiristaana miti? Odoo Musliimni hin jiraatin hin ture duratti kan uumame kam? Kan dhufe kam? Sun mata duree biraatitti deebinaati lakki Musliimni kaleessa jalqabe dheengadde jalqabe osoo hin taane sun Addaamiin durayyuu jira Islaamummaan. An kana si gaafataa jiru taabota 44 kana eenyutu itti amanaa jennaan itti amantanidha. Yesuus immoo Waaqayyoodha moo eessaa fiddanii taabota 44 itti amantanidha gaafiin koo? Ani nan kabajaa sin jedhe nan kabajaa kanan sagaduuf Iyyasuus Kiristoosii sin jedhee jira. Itti amanaa jette miti amma duraan itti amanaa taabota 44tti nan amanaa jettee turte dogoggorte? Laan dogoggorre maaf hin dogoggorre? Okay, hin dogoggorre miti taabota 44tti amanuun gonke. Ayyee taabota 44tti erga amante taabota 44 kana eenyutu itti amanaa siin jennaan itti amante? Matsaaf Quddusii keessa hin jiru erga tahe qeesiitu isin ajajnaan immoo fedhuma kan keetiin immoo moo Yesuus immoo eenyutu taabota 44tti amanii jennaan itti amantedha gaafiin koo mulu? Maatiin keenya yeroo duraaniitirraa yeroo amantaa kabajan jechuudha. Yeroo ayyaana waggaa dhufurraan kan kabajanii akkaataa isaan itti kabajan achirraan baradheetuyyuu
anis itti kabajuu eegalee jechuudha akkasiin jechuudha. Garuu kanan itti amanu kanan akka lubbuuti yaaditti ofitti amaneetoo kanan jaaladhu gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Shakkii tokko malee. Okay, bareedaadha. Ati amma taabota 44tti kan amante maatii kan keerraa laalteeti malee ajajni wahii yookaan immoo macaafni si ajajnaa yookaan immoo Yesuus si ajajnaa miti maatii kan kee jala deemte jechuudha. Malee ragaan qabdu miti. Injiras garuu. Ragaan jira? Injira. Eessa jira? Siifaan dubbisa siin jedha silaati maaf siif hin galu dubbisni koo hin barbaachisne moo? Ayyee naa dubbisi taabota 44tti manaa kan jiru naa dubbisichi. Ragaan hin jira ergate. Hundee amantaa jedhan dhaggeeffadhu yalan dubbatiniiti. Baayibilaa? Hundeen amantaa baay'ee miti. Hundeen amantaa wangeela Walaloo miti. dubbisuudhaan Masaaf moosila guddisii mata miti. duree hundee amantaa galtee bar. Eessarraayi? Hundee amantaa hundumaa kan uume Waaqa. Tokko kan ta'e Waaqa. Abbaatti ni amanna. Samii fi Hundee lafa. masaaf quddusii irraa nu dubbisi molo. Masaaf quddusii irraa nu dubbisi taabota 44tti manaa kan jedhu masaaf quddusii irraa nu dubbisi. Ani kana nama farkaa qabu si dubbisaa. Lakki macaafa irraa barbaadna nuti wangeela irraa. Kana si dubbisaa nu dhaggeeffattu ati maali? Kan masaaf Maal nu godha quddusii. inni? Kuni masaaf quddusii miti. Inni maal nu godha waan qeesiin barreesse bara qeesiin barreesse malee masaaf quddusii miti. Kunis masaaf quddusiidha. Maaltu akkanatti godhaa? Mee masaaf quddusii ta'uu isaa ragaa nu kenna. Kaaled nan baasaa fi ofii dubbifattanii dubbisuuf boqonnaa bakkeetti argatte nu faamtu. Viidiyoo siif abaabtu sumayyaanii bakka isaan hime lakkoofsa meeqa boqonnaa meeqa. Rabbii foo as keessa taa'eetu iyyuu yeroo ofirraa fixu iyyuu barbaanne akkaataa jecha keessamtu nama guba. Waaqayyo si eebbisa bara yeroo kan keetti hin gaabbinati. Waaqayyo si eebbisa gaafii nu deebisaa ta'u waan ta'eef hin aariniiti. Waaqayyo si haa eebbisuuti eebbifame. Mee ragaa nu kenne. Biliille maa jeeqtaati? Erga silaati si kadhannaame maal taate ati biliis cufadhu. Feeri inshaalla. Maalidha jettu? Akkasiin jenne nun dubbisnaati macaafa biraa qabna ragaa nu kenni bakka isaan dubbisna. Kanarraa si dubbiseeti rakkoo qaba kanarraa si dubbisee ton dhaggeeffachuun barbaaddu? Macaafa irraa naa dubbista moo wangeela irraa moo macaafa biraa irraa naa dubbista? Masaaf quddusiidhas hin jedhe masaaf quddusiin tokkichuma irraa si dubbisan dhaggeeffattu? Masaaf quddusii taanaan immoo nutti meeqam dubbifannaa baruu barbaanna bakka isaa. Nullee bakka isaa barraa namni kun tokko illee bakka isaa baruu nu qofa osoo taane namoonni kun illee haa qabatanii haa barreeffatanii waan ta'eef lakkoofsa isaatiif boqonnaa isaa nutti hin barreeffanna. Kuni kadhannaa dubree Maariyaamii kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii walitti nu araarsitu jechuudha. Masaaf quddusiidha naan hin jenne ammaati mulu. Maali masaaf quddusiidha maalan jedha sila? Masaaf quddusii taanaan immoo bakka isaa nutti meeqam barreeffannaa bakka isaa. Maal jechuu keeti haasofni keenyaa galaan jiru baar? Afaan Oromoo koosii galaan jiru meesuma jaagalchiif. Xiqqoosii yoo galuu fiide. Lubbii akkana jedhe laal jechuudha. Bakka ofii keetti amma macaafa irraa dubbisaa jirtu kana boqonnaa meeqa irratti argama of biraas bannee dubbifanna bootaa isaa nuuf himii sin jedhatiin ofii Oromeessi amma sii galee. Boqonnaa 5. Boqonnaa 5. Maali boqonnaa 5? Hundee amantaa boqonnaa 5. Macaafni hundee amantaa jedhu kan jiru baafata keessa. Hin jiru bakka tokkollee hundee amantaa kan jedhu hin jiru. Baafata keessa. Jiraatee jiraachuu baatee akkaataan itti si dubbisu laali dhaggeeffadhu sin jechaara. Hiika akkasii miti kaal nutillee laal jechuudha. Mata duree san baafannee akkuma achati dubbiftu nutillee ni jaalala akkanatti laallee hubachuu fi namni. Yeroo keenya gubaa jirtu barumsaas miti kaayee. Qoy meeti mica dhageettee bareedduu kiyya. Macaafarraa boqonnaa isaa nuuf himu. Boqonnaa meeqa irratti argama fuula meeqa irratti? Ani matsaafan qabu ani kanan of harkaa qabu. Arraba kee akkasuma ishee. Maalitti lubbi? Arraba kee akkasuma jedhe maal akkas taati? Maalirraa dubbisaa taree macaafarraa arga dubbisaa hin jiraanne? Ani kanan dubbisaa matsaaf quddusiidhaan dubbisaa jiraan sin jedhe. Kamaarree macaafuma quddusii sanirraa boqonnaa isaa nuuf himii sin jedheen illee. Boqonnaa 5 sin jedheera. Maalii boqonnaa 5 sin jedheen? Hundee amantaa kan jedhu. Hundee amantaa kan jedhu.
hundee amantaa ka jedhu baafatarra hin jiru siin jedhe. Asirra immoo jira ka. Hayyee viidiyoo baasii nu agarsiise haa. Erga sanuu salphaadha bara. Viidiyoo Ani moo ofiin bahini macaafa viidiyoo baasii nu agarsiisi. Macaafa kanarra jira moo hin jiru viidiyoo baasii nu agarsiisi. ani kana sirra jiru afaan sifan dubbisa viidiyoo maal si fayyada maal si godha viidiyoo. Laa arguu feena laa dhagahuu caalaa nuti maalitti arguutti amanna laa. Saati 24 sirrii jeeti amantaa nama kan jettu of fakkeenyiidhaaf ati qo'ayi jettee kan amantaa kanan dura kan keessa turte ati beektu ati. Ilaa ammaatillee bakka kanatti yootiin ani dogongore hundee amantaa ka jedhu baafanni asirra jiraate yoo ani dogongore natu dhiifama si gaafata yoo ati dogongorte situ dhiifama na gaafata ani akka hin jirre siifan baasa ati akka jiru nuu baasii nu agarsiisi viidiyoo. Ani si baasa wallahi kino ummata fundata wada si gala si baasa. Ani kanana si dubbisu si fingalu kecha odota kan dongorin si dubbisa. Lagi arguu feena macaafa marraa dubbistu kana arguu feena macaafa qulqulluu ati macaafa quddisii kana arguu feena si galee. Ofitti garagarsiin viidiyoo achi garagarsi galee achi garagarsi macaafa irratti ofitti waa tokkoon garagarsiin. Haxaarii waan ta'e registiruu fixan. Guddiseedhaan viidiyoo baastu. Imbaas. Baasaa jirtu. Dubbisa imbaas. Lubbuu baasi kaanullee ni barraa. Imbaas. Kanaafuu ani seera uumamaati hanga raayee Yohaannis keessatti hundee amantaa ka jedhu baafanni hin jiru isheetu kijibe yoo ani hin kijibne jette haa baastu uummata fuulduratti baasi yoo hin kijibne ta'e baasi yoo kijibde ta'e garuu viidiyoo hin baasin yoo ka kijibdu ta'e hin baasin abadan ishee yoo kijibde moo yoo hin kijibne ta'e moo nuuf baasta yoo kijibde ta'e moo hin baaftu kijibdeerta moo kijibne. Aran kijibneeni. Ergan kijibne baasa haa. Ani kino hin kijibne isinifan baasa. Ati amma kino isinifan baasa la. Kana laal kuno baafanni kana. Kana keessa hin jiru baafanni luukii tokkicha kanaadha. Kana keessa hin jiru abadan. Isinii galee. Ani immoo tokko tokkoon isinitti doorsee isin agarsiisa. Isheenis mee baastee agarsiistu yoo ishiin baastee agarsiisne kijibdeerti uummanni kiristaanas fudhadhaa uummanni musliimas fudhadhaa. Ijoolleen kiristaanas macaafa keenyarra kijiba oofte jedhaati dhiifama gaafachiisaa qabaatu. Yoo macaafa keessan jaalattan macaafa keenyarra kijiba keesseedha. Macaafni egzaabeer qaalaa iccamar maayiqqannas hin jedhee sila xasaafe isinillee macaafa keessanirra waan soba keessee fi soba keesseerteedha yoo macaafa kana isheen baastee nutti agarsiiste. Yootiin dammoo isheen macaafa kana baastee nurra agarsiiste anatu kijibee natu dhiifama sin gaafata. Allaqe nagaru xumureera Kaalid. Abbaa kijibe murtii kan keessan yaa. Eeyyan kanuma dabar kanumadha. Waan amma dubbatti irratti ragaa dhiyeessuu yoo hin dandeenye kiristaanummaa irratti kijibdee. Laal kinoo. Hin mul'atu. Eessa baddee kana? Macaafa duuba agarsiisi. Itti agarsiisu suma akka itti agarsiisu natti qola isaa dubbisan. Laala jechuudha lubbuu. Macaafa duuba agarsiisa akka kanatti macaafa dura duuba agarsiisa. Masaaf quddusii ta'uu isaanitti agarsiisa akkanatti. Akkanatti ol qabeetii masaaf quddusii ta'uu isaanitti agarsiisa. Talootidha bar yesuusis talootidha. Kennaa dhiisa. Akkanatti agarsiisi macaafa ta'uu. Akkanatti agarsiisi jedhe macaafa ta'uu. Gubbaasaa agarsiisa. Macaafa ergantaan maal harkatti qabades tambisiisaa jira. Ati maal rakkatte gubbaa macaafa agarsiisii sin jedhe mijoo. Agarsiisi gubbaa macaafa. Macaafni gubbaa hin jirtu taateen harkatti qabachuu qabee irra nagalaa buqqee sin jechuudha. Hayyee bakka kanatti somni ishee guddaan maalii boqonnaa shan Maatiyuus boqonnaa shan moo Yohaannis boqonnaa shan moo maalii boqonnaa shan hayyee himi baafata boota sana sii baasa yoo macaafa ta'e. Maal boqonnaa shan? Wangeela Yohaannis kan jedhu baastee nutti mul'istu. Wangeela Yohaannis kan jedhu. Mata duree isaa. Amma fakkeenya akka kanatti fakkeenya seera bahuu jedha asitti mata dureen isaa jechuudha isinii fazzorsa. Seera bahuun kuni mata duree boqonnaa immoo as jalatti jira isinii galee boqonnaan kinoo akkanatti jira.
kun ilaal seera bahu boqonnaa 3 hanga 4 kin olaal jechuudha. Sini galee fakkeenya sini haasa akka kanatti baasii agarsiisi mata duree isaa gubbaarraa kana baasii agarsiisa yeqolan qabu miti akkanatti baasii agarsiisa. Sijammar akka macaafa qulqulluun taane fi akka macaafa dhalattoo taate duruma ati usoon dubbisini macaafa hundee amantaa tanallee yaa taatu ortodoksiin deebii qabdii yaa taatu macaafota dhalattoo hunda sheeyyuu an sammuuti ya keessaa hin qaba. Anas shawaduu dandeettu ummatas shawaduu dandeettu mikinaatu macaafa qulqulluu fi macaafota qeessotaa fi paasteriin barreessite nuti sirriitti hin beekna waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kijibdeerta sirra hin tarru jechuudha. Macaafa qabattee deemaa jirtu macaafa paasteriif qeessi qabattee deemaa jirti. Erga macaafa qulqulluu ta'e akkanatti baasii agarsiisi. Yohaannis boqonnaa 5 Maatiyos boqonnaa 5 Luqaas boqonnaa 5 maalidha mata duree isaa baasii agarsiisi. Kuni kadhannaa dubree Maariyaam kan gooftaa Yesuus Kiristoosii walitti nu araarsituu sin jedhe. Yezawtar ጸሎት kan jedhu tokkoffaarratti maal jette duratti macaafa hundee amantaati baafanni isaa jette. Macaafni hundee amantaa baafanni hin jiru gonkumayyuu seera uumamaati hangaraa Yohaannis tokkoffaa. Lammaffaarratti yezawtar ጸሎት yookaan kadhannaa dubree Maariyaami macaafota dhalattoodha malee macaafa qulqulluu miti jechuudha. Sigalee kanumaafuu macaafa dhalattoon qabadhee deemee malee macaafa qulqulluun qabadhee deeman jirin. Dandeettii macaafa qulqulluudha ittiin dhaabbadhu hin qabu jedhi akkasitti uummata gaafa dubbifama sigalee. Kanaaf sobdeerta macaafa duratti maal jetti asumattuu qaba laala macaafa qulqulluu irraa hin dubbisee jette duratti uummanni kun dhagahaa jira amma moo yoo sobduu maal jette si fakkaate Yezawtar ጸሎት kadamuu macaafa kadhannaa dubree Maariyaamiitirraa jette afaan lama dubbattee kijibdee jirti macaafni dammoo hin kijibinii siin jedha sigale hin amanazzarinii siin jedha hin kijibis siin jedha macaafa dabsiteerta macaafa ras kijiba keesserta seera macaafa niinis bulaa hin jirtu abadana jechuudha. Dhiifama gaafadhu amma uummata. Maafa dhiifama gaafadhe eenyu? Macaafa jettee kijibde ka uummata kana hunda kijibdaati ofumaafu safuu dabar. Atuu safuudha kana sirraa dhaabbatu jechuudha. Ijoolleen kiristaanaa komantii barreessaa jiru kun macaafa qulqulluu miti siin jedhaa jiru waan ta'eef amantaa isaanii irratti illee kijibdee jirta dhiifama gaafadhu. Yoo moo dhiifama gaafadhu jette immoo nutti mul'isi. Yookaan immoo dhiifama gaafadhu uummata 500 kana. Maaliif jennaan uummata 500 irratti kijibde waan ta'eef. Maala simbiraa godhaayyuu sisilaa namaaf waan hin jettan. Ijoolleen kiristaanaa bare lakki dogoggortee jirta. Kun macaafa qulqulluu miti siin jedhaa jiru ijoollumti kiristaanaa jechuudha. Kanaafuu jennaan jarallee qalbii mufachiistee jirta. Kanaafuu naan dhiifama gaafadhu amma. Hin gaafadhu maaf hin gaafadhu. Maal badiin koona dhiifama gaafadhu. Waan macaafan ta'in macaafatte waan macaafa qulqulluun ta'in macaafa qulqulluudha jette. Isaanillee sitti mufatanii jiru waan ta'eef dhiifama gaafadhu. Dhiifamaa nan dogoggoree jedhe ilmi namaa kamiyyuu dogoggoraati. Abbaan barbaade haa muufatu waaqni kun natti muufatini malee abbaan barbaade ol bu'ee gadaadee. Wallaahi sitti muufate akka macaafatitti gaafa deemte macaafni maal jedhe የእግዚአብሔር ቃል አይጨመርም አይቀነስም jedha siigalee akka jirutti dubbisisin jedhe ittis hin dabalin irraas hin hir'isisin jedhe akka macaafatti daangaa dabarteerta daangaa dabartee jirte kanaaf daangaa dabaleera dhiifama ilma namaatiin hin dogongora waan nan dogongora kiyyarraa barachuudha jedhe akkasiin dhiifama gaafadha. Waaqayyo illee mufateera bara nama qofa osoo hin taane Waaqayyo illee mufatee jira maaliif jennaan sagalee Waaqayyootti hin dabalin irraa hin hir'isin jedha. Ati waaqarraa dhufte. Macaafa jedha bara macaafa jedha sagalee Waaqayyootti namni dabale yookaan immoo namni irraa hir'ise abaaramaadha jedha. Kanaafuu ati kiristaana illee mufachiistee jirta. Waaqayyo illee mufachiistee jirta. Nan dogoggoree dhiifamaa jedhi. Ijoolleen kiristaanaa mee warra si mufachiise dubbadhaa. Nan dhiifama jedha malee abadeen ijoollee islaamatiif dhiifama hin jiru. Rakkoon qabu isaan waan jedhi isaan waan dhiifama jedhi nan dogoggoree macaafatti nan dabale jedha. Isaanumaan jedhe rakkoon qabu. Keenya rakkisu. Akka kootti dogoggora. Macaafa qulqulluu itti bara macaafa qulqulluu itti bara wangeela keessa jira itti bara akkamittiin dogoggora ittaati. Kunoo tokko barreessaa jiru. Isin amantaa keenya irraa galgalaa ganama miidhaa irraan ga'a. Haasaa biraa dhiisi. Amantaa keenya haasaa
Qoy amantaan keenya as keessatti maaluma singee maal singee isin bee Mulu inaariin dullum isin kan asirratti bee miidiyaa irratti biyya keessatti biyya kan taa'if ka'ii biyya wallaalchisu jechuudha. Isin cubbuudhaan kara jannataatti galtumoo kara jannataatti keenyatti hin deebinaati waan ammaa uummata kiristaanaa dhiifama qabaadhu maal taate isaanuma dhiifama qabaadhu obboloota kee ani ilma namaati nan dogoggoraa dhiifamaa jedhe hin tuffattee uummata kana ayyee bakka uummata kana tuffattee jirta okay akkasitti beekaa obboleeyyan kaalee deekkamsi fakkaate bareeddu atis dandeettii ittiin dubbattu hin qabdu mikinaatu dandeettii anatti dubbattuun isin qabdu sababbiin isaa maal si fakkaate Sumayyaa ati amantaa kenna tuqxaa xiqqeessidhan ani garuu dhugaan isinii qabadhee ijoolleen kiristaanaa anaan galateeffachuu qabda sa'aatii kanatti namni macaafa keessan irra kijiba kennan kiristaanuma ta'e lakki ati macaafa irra kijiba keessedhe macaafaaf isiniif lole isinii galeera miti Sumayyaa bareedduu teenya galatoomii naan jechuu qabdan malee anaan na arrabsuu hin qabdan macaafa irra ka kijiba kaa'e anaan islaama tan osoo hin taane ishee kiristaanaa kanatu macaafa irra kijiba taa'e ragaa wajjin kinoo isinuma fuulduratti isheetu dubbate kanaafi warroonni kiristaanota macaafa xiqqeessaa jirta yoonan isiniin jedhu sababa malee isiniin hin jedhu lakkii badii kenna beekne dhiifama gaafadha yoo jettallee mirga guutuu qabdi badii ishee ofitti fudhatte kiristaanotuma dhiifama yaa gaafattu jechuudha. Akka kana laal Sumayyaa namni tokko osoo waan macaafaan baratini iddoo argetti yoo deemee dubbate suni badii nama saniiti malee bakka kiristaana bakka bu'ee miti namni tokko bakka deemu hundatti yoo dogoggore suni nama dhuunfaa sanaati malee amantaa bakka bu'u kanaafuu jenne bara kanaafuu kiristaana dhiifama qabaadhu bara kanaafuu kiristaana dhiifama qabaadhu dogoggorteerta akkuma kiristaanaatti iyyuu keenya dhiisin musliimaa fi kiristaana malee badii irratti kootti murtaa'u yoo osoo beektu diddee morkite badii sanitti itti murtaa'a garuu osoo beektiin bara bililli ati kiristaana mi ati mee dhuguma rabbiis ati amantu san laalime ati mee bakka kanatti Sumayyaa dogongore moo ishee dogongore isheen maal jette akkuma dhagaa turtan macaaf quddisi irraan dubbisaa turee jettee dubbatte tole nu baasii jennaan ergasanii moo macaafuma qulqulluu keessaa hundee amantaa kan jedhu jette baafata keessa macaafa qulqulluu keessa hundee amantaa kan jedhu hin jiru an argadhee hin jiru tarii an dogongoruu danda'a baasiin jedheen baasii jennaan laa yezzawutir tsalootidhaa jette ergasanii deebitee amma bakka kanatti dhugaa dubbadhu si galee anatu kijibe mu isheetu kijibe dhuguma san dubbadhu akka namummaatitti na jibbitillee na dhiisillee jechuudha si galee anamma beentedha ishiin ko ortodoksii dhattee mormaa jirti malee macaafa qulqulluu anamma si baasuun hin danda'a anamma obbiraa qaba macaafa ati qabatteertu an obbiraa nan qaba anamma siin baasu isheen bar macaafa ati qabattee jirtu kana jettee na mormitee bar dhagaa turte macaafa kana jettee mormitee bar dogongorte mon dogongorre mee ati akka keetitti fudhadhu dhugaa dubbadhu dhugaarraan dabiniiti ishiin akka beenxeetti bakka buutee yaani bakka beenxeerratti bakka buutee dubbatte yoo teeraate dogoggortee jirti yookaan immoo mul'isuu qabdi ishiin akka nama dhuunfaashiitti malee ijoollee beenxee bakka buuteen dubbachaa jirtu. Beenxee bakka buuteen jenne barnullee kiristaan musliima osoo hin taane kiristaan dhiifama gaafadhu jenneen nu dhiifama nu gaafatini mikinaatu macaafa irra kijiba keesse macaafni immoo irraan dabalina ittiin hir'isinaa jedha si galee. Kale taate baartii maaliif jennaan kiristaanallee qo'ee mulu altakka kiristaanallee tuffattee jirti dhiifama gaafadhu jechuun isaan tuffachuudha obboloota kan kee kiristaana tuffachuudha kana caalaa siin kadhannu maaliif jennaan nu dhiifama gaafadhu hin jenne nuti nu musliimoota gaafadhu hin jenne isaanuma macaafa isaaniitti waan dabalteef jecha isaanuma gaafadhu jenne ati immoo tuffatte waan ta'eef akkasitti beekaa amma gara nama biraatti fufna. Bilillee wajjin haasa'e. Nama macaafa tokko biraa qabattu kana kunoo qabadheen jira. Macaafa kana jechuudha. Iyyee macaafa sana keessa macaafa hundee kan jedhu jira yookaan immoo hundee kan jedhu jira baay'ee sana keessa. Isheen macaafa irraa hin dubbifne kan hin dubbifne macaafa irraa isaaniif deebisaa. Macaafa keessa irratti bara obboleessoo obboleetti macaafa qudduusii keessa jira nuun jetteen. Macaafa qudduusii keessa jira macaafa hundee kan jedhu. Kun immoo innammaa ani sitti agarsiisu macaafa qulqulluuti. Macaafa keessa jira. Kunoo gaafa Sumayyaa. Hundee kan jedhu jira achi keessa. As keessa hin jiru macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Galatoo nullee kana jennee bar macaafa qulqulluu keessa hin jiru macaafa biraaraa dubbiste
waan macaafa qulqulluu keessa jira jettee uummata kijibdeef jecha dhiifama gaafadhu jenne. Akka jenne bar isin immoo lakkii hin gaafadhu jette. Nutillee waan macaafa qulqulluu keessa hin jirreyyi macaafa qulqulluu keessa jira jettee itti dabalte. Macaafa ortodoksii biraarraa yoo dubbiste malee macaafa qulqulluu keessaa miti jenneen. Isin immoo lakkii macaafa qulqulluu keessa jira nuun jette. Macaafa qulqulluu keessa jira erga ta'e baasi jennaan immoo baasuu dadhabde jecha. Kanaafuu amma uummata kana irratti kijibde waan ta'eef hin tuffatte akkasitti beekaa siinii jenna. Osoo immoo dhiifama gaafatte wayya uummata kana maaliif jennaan uummanni kiristaanatti dhufachuurra dhiifama gaafachuun siin salphisu bareedaadha. Ijoollee kiristaanaa qofa dhiifama naa godhaa isin malee dhiifama hin gaafadhu isin. Isaanuma gaafadhu Ortodoksummaa kootitti akka ortodoksummaa kootitti kanan dubbadhe malee akka amantaa eenyutitti illee dubbanne. Kanaafuu isaan dhiifama gaafadhu. Isaanuma gaafadhu jenne malee nu gaafadhu siin hin jenne nuti. Kanaafuu badiin qabu jammar badiin koo hin jiru. Kan waan of biraa qabu irraa hin dubbisee isin hin jedheen. Waan of biraa qabu akkasumaan hin jenne barati. Akkasumaan hin jenne barati macaafa qulqulluu keessa jira nuun jette. Macaafa qulqulluu keessa jira nuun jette. Okay, erga dhiifama qabatte galatoon bareeda. Akkasii bakka ayyee sumayyaa nama biraa wajjin ta'u. Nuun jenne obboleetti maraatti muwati isaanuma bakka gaafatte siin jenne bara. Arammanaa neeffayyaa qaba galata waaqayyoo. Dhiifama keenya keessaa wanti nuti barbaannu hin jiru nuti. Isaanuma gaafadhu siin jenne malee. Akkasii walii galatti akka macaafaatti waatti dabaluun irraa hir'isuun dhorkaadha. Akkasitti beeka. Nuti ragaa yeroo barbaannu ragaa macaafa keessa irraa barbaanna. Macaafa qulqulluu irraa barbaanna. Malee macaafa namoonni biraa barreessan macaafa abbaan barbaade barreessu osoo hin taane macaafa qudduus kan isin jettan macaafa qulqulluu kan isin jettan kanarraa barbaanne isa irraa ragaa nuu kennitu akkasidha.